Itoophiyaa keessatti bakkeewwan hedduu keessattuu naannoo baadiyyaa keessatti uffanni gaggabaabaan shamarranii xiyyeeffannaa godhatee jibbama. Keessattiyyuu wantoonni kun naannoo Oromiyaa keessatti haalaan beekamoodha. Gurdiiwwan gaggabaabaa surree uffachuun baadiyyaawwan Oromiyaa hedduu keessatti yeroo hawaasaan jibbamu argina. Bakkeewwan tokko tokko keessatti immoo hawaasni surree shamarranirraa hanga kututti yeroo ga'uu fi akkasumas uffata gaggabaabaa gurdii ka jedhamu yeroo hawaasni shamarranirraa haga baasutti ga'uuf deemutu jira. Kunis dhorkii naamusa cabsuu yookaan safuu cabsuu keessatti eerama. Hawaasni Oromoo aadaawwan hedduudhaan ka guddatu ka wal guddisudha. Aadaan uffataa, aadaan nyaataa, aadaan hojii hundumtuu kan hawaasa addunyaa irraa adda ka ta'e kan hawaasni Oromoo hordofu qofaatti jira. Akkuma kana Itoophiyaa naannolee hedduu keessattis haalli kana fakkaatan ni adeemsifamu. Naannoo Gaambeellaa keessatti gidduu kana uffanni gaggabaabaan dhorkii ta'eera. Haala kanarraa akka ka'e namoonni uffata gaggabaabaa uffatan shamarran uffata gaggabaabaa uffatan irratti yeroo adabni birrii 3,000 adeemaa jirutu jira. Gabaasni arganne kunooti. Dubartoonni uffata gaggabaabaa uffatan birrii 3,000 adabamaa akka jiran himame. Gochaan kunis naannoo Gaambeellaa godina Anyuwaa aanaa Aboowotti gochoota aadaa miidhaa geessisan ittisuu fi saaxilamummaa dubartootaa hir'isuuf jecha dubartoota uffata gaggabaabaa uffatanii socho'an irratti adabbiin maallaqaa birrii 3,000 murtaa'uu isaa dhaga'ameera. Hoogganaan waajjira dhimma hawaasummaa dubartootaa fi daa'immanii aanaa aadde Awiilii Ujuluu akka himanitti murteen kun ka darbee ijoolleen ajaja maatiitii ala ta'uu isaanii hordofee qaamolee haqaa, qaamolee nageenyaa fi maatii waliin qindaa'uunii jedhaniiru. Namoota qajeelfama kana cabsanii argaman irrattis tarkaanfiin adabbii kun fudhatamaa akka jiru himan. Akka keessanitti maal jettu? Uffata gaggabaabaa uffachuun sirriidha moo sirrii mitii jettu? Akkasumas seerri birrii 3,000 adabsiisuu ba'e kun maal fakkaata? Haala kamiin ilaaltu? Yaada keessan barbaanna.